jirtu hordoftoota koo nagaa qabdanii nagaa kooti isiniin jedha har'a jechuudha Play Store appii waan isin barbaadan isiniif buusuu duduzim jedhee naannessu download isinii gochuu duduun isinitti agarsiisa amma dhuma na waliin tura warra Play Store keessan waa isiniif buusuu duduu jechuudha video ko hanga dhuma laaladhaan isiniin jedha isinii gala jedhee na yaada jechuudha video ko like godha warri haara dhuftan subscribe na godha akka video ani gadhiisu simbira ga'uuf jechuudha guyyaa guyyaadhani okay Play Store waa buusuu duduu setting keessa seenne sirreeffannaa jechuudha setting keessa seenna sorry messenger keessa setting keessa seenna erga setting keessa seenne haala kanaan ol arkisne jechuudha appii kan jettu appis kan jettu keessa barbaanna jechuudha as keessa jechuudha kuno heddoo kanatti jechuudha appis kan jettu kana silkiin nama qabeetu hin qaba jedhee yaada garuu jechuudha appis kan jettu kuno jechuudha heddoon qubaan irra tuqe kana jechuudha ishii tuqna erga ishii tuqne jechuudha as keessatti appii danuun nu ba'a kan nuti moobaayilii keenya irratti dura buusaa turre jechuudha erga haala kanaan nu ba'e as keessa barbaanne jechuudha as keessa barbaanne Google Play Store kan jedhu buusna iddoo kana keessatti wal fakkaata danuu jira garuu Google kan jedhu nuti Google Play Store kan jedhu tuqna jechuudha as keessa fakkeenyaaf kiyya 95.56 irra jira jechuudha amma daatansa as keessa isa irra tuqna erga isa irra tuqne iddoo kanatti jechuudha storage kan jedhu kana irra tuqna hele kuno iddoo kana irra jechuudha storage iddoo kanatti jechuudha wanti iddoo kanatti walitti qabamee jiru faayidaa qaba osoo hin ta'in wantoota nuti daawwannee qoshashaa isaa iddoo tokkotti fidee iddoo kanatti walitti qabee jira kunoo amma daataa kan jedhu 15.13 irra jira clean kan jedhu kanarras asirra ni jira total kan jedhurras haala kanaan keessaa qulleeffannaa jechuudha nuti yeroo moobaayiliin keenya appii nu buusuu didu jechuudha Play Store keenya jechuudha iddoo kana dhufnee yoo qulleeffannee Play Store keenya nu download godhee nu buusa jechuudha fakkeenyaaf kiyya kun amma hin buusu yeroo nasii qulleesse garuu naa buusa yeroo guute naan buusu dhufee asiin keessaa qulleesseen dhaqee buufadhaa jechuudha yeroo waa buusu haala kanaan keessaa qulleeffannaa jechuudha keessaa qulleeffachuuf kunoo iddoo hamma tuqe kun clean data kan jedhu kanaa jechuudha clean data kanarra tuqtu kuno gara gadi sinitti mul'ata jedhee yaada enna achirra tuqxanii kuno okay jettuuni jechuudha okay jettuni kuno inni dura as keessa jiru kun 0 tti galee jira jechuudha iddoo kanarra 0 tti galee hamma Play Store keenya nu buusa jechuudha fakkeenyaaf sinis enna sindidu iddoo kanarra dhuftanii yoo qulleeffattan jechuudha Play Store keessa sinii buusa jechuudha haala kana keessaa qulleeffadhaa siniin jedha sinii gala jedhee yaada gelatoomaa turtii gaarii